roobsitee asii geesse. Isa sadaffaa garuu caaltee argamta yaa. Harka keessatti qabadha. Gaaffiin barana sitti deddeebi'e gara dhumaa harka kennatee sirraa gajeela. Kana keessatti isa rakkinaan guutuu isa wal'aansoo qabu kanatti dhufne kana keessatti wantoota mataa nama cabsan, wantoota nama dadhabsiisan, wantoota haamilee namaa daakan hedduutu dhaga'ama. Yoo karaa waa tokko mijateera jennu karaa biraa dhangala'ee sammuu nu nyaata. Karaa waa tokko ol ka'ee bareedeera amma gaafa jennu karaa biraa jigee dhangala'eetu sammuutti nu ulfaata. Sarkaanfiraansiin biyya lafaa kana keessa jiru yookiis chaalenjiin nutti wal furu wantoota humna keenya ta'an hin ta'an baay'ee isaanii. Garuu karaan nu ittiin injifannu tokko argameera. Biyya lafaa kana keessatti lolli, rakkinni, wanti hadhaan nutti yoo wal fureyyuu isa sana irratti aangoo fudhatetu jira waan ta'eef faayinaalii moo'ichi kanuma keenya. Balbalaanaa dhufu boroodhaan bitaa mirgaan labsii adda addaa haa labsu. Wallaansoo barbaade fidee jireenya keenyatti biyyi lafaa lola adda addaa haa kaasu. Garuu hundi isaayyuu hin deebi'a. Mataa nu cabsee, nu dhukkubsee, nu dadhabsiisee, nu cinqee akka ta'urra kan nu teessistu hin taane, kan nu dadhabsiistu hin taane haala kamiin waa dhufu, faayinaanshiyaalii haa dhufu, kara gaa'ilaa dhufu, kara barbaadee dhufu, jireenya barbaadee dhufu hundumti isaayyuu hin deebi'a. Fayyee sararaataati baranaadha. Kan mataa na dhukkusu hin jiraatudha. Qorumsi koo hunduu deebi'aadha. Ebee har'a ormaatichi hundi isaan deebi'a kan jettan, hundi isaan deebi'a kan jettan itti amantaniittu ganama kana wanti mata cabii ta'ee sirra dhaabatu hin jiraatu. Inni cabsee waan haraa godhu harki Waaqayyo lafa kanarra hin dhufa. Malee ani asiin furamee ana asiin jireenya akkasii argee asiin na jalaa badaa'ira isa jennee karaa tokko gammannee karaa tokko gaddaan ta'e barbaade hundi isaa bafallaga naga. Amma rakkoo hawaasaa, rakkoo waldaa, rakkoo jireenya keessa jirru, rakkoo dhuunfaa keenyaa, jireenya itti siqnu hundumaa harki deebisaa qabee ooyiruu waldaa keenyaa dhufee jira. Inni immoo isa Waaqaaf lafa uume sanadha. Ganama kana gaaffiin kee hundumti isaayyuu hin deebi'aa jedhe. Kutaa kana keessatti Gooftaa Yesuustuu yeroo qorama isaati. Gara lafa onaa ergaa geeffame hafuura qulqulluudhaan achitti qorumsi isatti wal fure seexanaan. Hin dhaga'ama miti. Qorumsatu isatti wal fure. Qorumsi isatti wal furu kun seexanaanidha. Qormaanni sun qormaata seexanaa ture kan Yesuus. Qormaata seexanaati. Seexanni gaafa Yesuusin qoru bultii 40 fi guyyaa 40 erga soome booda baay'ee yeroo sanatti isaaf yeroo rakkisaa ture. Yeroo beelaa ture isaaf baay'ee beela'eedha. Baay'ee beela'ee jireedha macaafni kun. Yeroo beelaati. Yeroo beelaa waa hedduutu ija dura nama deema. Seexanni gaafa nama qoruudhaaf namatti dhiyaatu haala namittiin keessa jirtu ilaallatti. Haala namni keessa jiru ilaallatti. Yoo harkaa dhabee jira ta'e dhaba isaatiin naqxa. Yoo beela'ee jira ta'e beela. Yoo uffata daaree jira ta'e ati wayyaa qabduun jechaa dhaqa. Amalli seexanaa karaa nuyi nutti qaayee dhufa. Karaa nutti qaayee jiru. Karaa nuyi qoramaa jiru dhufa. Yeroo beelaa ture Gooftaa Yesuusin yeroon kun seexanni immoo isa qoruudhaaf itti dhiyaata. Ilaala yeroo qorumsi baay'atu irratti mata biraa dabaluudhaaf mana dhala namaatti kan inni marmaaruu fi itti hubadhu baasuuf malee jireenya filee kennuufiif miti. Yoo baay'ee nan dubbadha kan guyyaa tokko seexanni gamoon sii ijaara makiinaan bitaa kanan sii godha ati nama guddaa taataa siin guddisa jedhee nuuf kakatee hin beeku seexanni. Maal goota jireenya nama kana maal gochuu qabdee gaafa ittiin jennu oonilii isa dhumaa tokkoof tokko jecha afaan seexanaa keessaa kan ba'u maayii kana nacheessaadha. Inni yeroo qaawwi yookiis qormaati nutti baay'atu yeroo qormaati nutti baay'atu
achirra fiigaa dhufa gaafa horichaa gammadaa dhufu yeroo rakkoo keessa dhaabannee jiru amma yeroo tokko qofaa utuu teessanii mana Ibrahim maal akka fadhaa raafii maaliin hangata maaliin akkana godha utuu jettanii maayyoo fajjeeftee sii jedheen beeku haltoota amma gettame jiga namatu nama gaggaafanneeti hunduttuu hinaasa qilleensa radeelaa dhufeet maayyoo kana of goote namaan jedhe inni yeroo sana jajjabeessaa yamoo gabballeessaan akka wal qabaati inni lubbuu kee jedhaanii yoomuu siif jajjabinan qabu jedhaan karaa ati qoramaa jirtu dhufa maleedhaan haleluuyaa karaa qorumsaa ilaallatee dhufu karaa qorumsaa al tokko namni irraa fudhadhabeetu funyoo fudhuu laga bu'ikaa raawwataa jechuudha ibsaa qabadduudha yoo jennetu gagam godhe ibsaa qabaa jechuudha yesuusiif yeroo boolaa ture yeroo godhu itti baateetu mee jedhee dhaqee dhagaa rakkateera dhaqee dhagaa hundee gochuus turee hin godhu biyyan of dhaggeeffatu maaliin akka deemsu isa hamaa qajeelaadhaan akka deemsuu danda'u sammuu isaa keessa dhufe tura jiraachisaa jedhee ganama kanaa mata duree seexanis itti kaaseef deebiftee mata dhukkubbii kan ta'u deebiin dhufeera yee ganama kana waan jechaatu diina kee balbalatti sii kennama yee yeroo sararaasaatti deebiin argameera jedha deebiin argameera nama baay'ee kosota lafa kanaatiin ija dura nama deeme ittiin nama raasu barbaada waan biiftuu gadi namatti kuu barbaada waan duree baduu nama raasu barbaada yaani jalaa shiraasha waan jireenyaatti sii hidheera faayida kee waan jireenyaatti sii hidheera utaanaati anatti darbeera jedha anatti darbeera andarbe sakkeeranni godhanna eega diina kosi ta'u aneerra bulee dhaga gaafii seetanni kaasu waa'ee beela ba'u waa'ee beelaa jira waan buddeeni achitti caba seete warri gaafii xixiqqoo sammuu si balleessu barbaadan ganama kanaa dhagaani waan ati kaleessa tuffattee bira dabartan warri mataa dhukkubbiisitti ta'uu barbaadan dhagaani waaqayyo faana kee dabarseera yoo waaqayyo faana kee dabarseera yoo utalati andarbeereedha andarbeera our question is not only for India not for only Sisebul gaafiin keenya waan buddeeni waan qoonqoo waan uffataa qofaan baay'inni isa munuun balleessinaa malee lafti kun yaadiina koo jedha yaadiina koo jedha kan na fuudhee ka'e dhaani mata duree ati naqasas mitee dhaani duraan bira darbee ni dhaabbe warri waan biyya lafaa lagattanii kiristoosii wajjin jiraachaa jirtan ganama kennaan ergamoota waaqaatu si ergama warra saraa wajjin miti haasaanke warra mandaraa wajjin miti haasaanke warra waajjira adda addaa keessaa hojjetanii wajjin miti haasaanke ergamoota wajjin baatee galma eegalte yoo ormaati kennii dhalaa hundi isaan hojjetama yoo nama isin bukkee argan gabaati anaan jedhaani ati jedhaani akka har'ana argite jedhaani deebitee nan argitu jedhaani qormaati an fidee dhufe jedhaani hundi isaa sororfamaa jira jedhaani waaqayyoon lafa jiru na bitaa jira jedhaani na bitaa jira waaqayyo jedhaani yaamene ijila inni amane hin fayi ganama kana herrega namoota 38 gadi buusee hojjeteera istiyaa turutti baradheera digrii qaba namneedha digrii baradhee qaba digrii namneedha digrii baradheetta already nama digrii barate kan amma tun dhufe ABCD hojjaa kan ta'e maaltu bira gaafa
Cuma aku nama dari ganuh. Setan ni baik garida. Ya, aman nama universitas sertifikat kamu nama saya. Bisa bebas itu kok. A, B, C, D. Jadi aku kau jadi ni. Des namanya. Ali, kita mana tadi? Gapi setan ni harus tika saja rupi satu jendela berarti. Malah, gapa mukti nama tujuh kau korban nama kau dah bega malu. Fitnya mana belum matul bahasa itu. Hadir rau dari bi. Terkamu di mana kau tu? Harga sejalan abu atau wawut tatu jam 2 ni. Ampas, aku bani dah gua mana ada aja deh. Angka secut. Wan dapat ikut Yosen servi jenteng servi duda. Yesus orang tadi, aku baca jenteng dah usut dia tadi. Nah, biar balik negatif. Bijila fa, angka berbat deh orang stesen jenteng. Angka bijila fa jenteng. Aku akan tinggal ni nubar sisa. Amin. Yosen kota singkar agona kotu. Yosen kota singkar limba nama Yosen jenteng. Yosen jenteng nak. Wanca apa miasa orang. Wang beri pamin dia bikap. Tak kita apa merah. Garmalin gatin jeda. Angkan nama mata boy apa tu biti. Tatang ka bos waran nawan deh. Yerok orang sisi tu. Nadar bana ta jette bal bala me kating gori. Karena me kaditin. Coba turi wanca apa miasa. Ini erga mota saga buzezi aja jujur. Karena makanan kegiatan tiga benda. Unda mata Yesusi. Sagale si kesa wambi ya la fai befate. Wawa karada go go masi kesa ti aja jera ya. Wambi ya la fasi tir mesera. Segi kiza gada dosa. Abdi kutan nasa si kesa kutega tira ba Yesus. Badi chava mejra. Chava mejra agar malene gatin nun jada macam ni kenya. Tungga visa lama fati. Akka bade na mo ito ko nani kayo sinol jangan jadi karais panti rayo na batak makina pikiran jurjan hinolo bana kasite kana latti kuni yeronu paruf kau sobetu wambane bakate sikechu fubi itna mawa mai robaye asini kosimi jata asin sita am jeda sobe malgo tubit afsel ya tuga tubi so bepon iba magkese no bewan rafuju kanaf korban di Kenya kan di Dewi Ube amin korban di Kristiana akan ama dari itu ko gafa galle kormata fdanno ako bersisa nu gafa di Dewi Srilanan inna raga nu Dewi sawal marawoy amin budena aman tidak ni aja jika na godi na sina aja jamin Mambari paminan sojo. Amin. Kamu ojisi ka shadow kasi sige sendo ka abalung fatan sima. Na. Gar malena mayega tu bidan abat ina mayeguna. Amin. Amin. Akiti korban ni Kenya wal dake sa Devi ajiru akati abalin patami biti. Amin. Wal jana de terbawai. Amin. Amni gafa tu fik amni gafa tamu wal aidi zagoran falla da. Amin. Allah gafa tamne debisna dumarati garwa shanafin. Laki yang kena asman abanda ini. Isa terdapat ambo karol dera to koyap sisi. Ulfina botota gudina biya da pahun cuma nak desit tegar sisi. Hati la garan mati syenkun mano gane dawani situ. Akasenjun kayo Yesus umamef akka karata bukan warsa itu resetan. Abenya biya da fa hukum sasa ulfina nafa karena jiru itagar sise tu gara rada sise itagar sise tu kana unda nar kasih kusa tu gugup tidak sagadin utunu itu akak ati karena aku tu tak nak kirim tu ati gua tak gua tiap bangun dia nanti gua rata ina impok aku nak bega mana nama beri di bajaro tidak tiru kata rekam sudah naik jadi baik ya akal wa unduma kuftena sagadda tanani artifa dunya atinan tu kana sirka buzan nani hey! Ini ada air minyak
ormaanni adana akka itti deebi'u jajjabina qaban isa dafa. Harka keessan naaqaasa. Tokko si alamee akkuma isaatti bira dabarte lammata sitti dhufanii gootee ma waldaa dhattee ma jajjabaattee bira dabarte isa sadaffaa garuu haboodhaan si arge. Barumsi kee inni jalqaba utuma gabaabaa keessa deemtu utuma ayyees jira jedhutu jettuu dabarfatte. Isa lammaffaa akkuma akka isheetti waldaatti taggaattee hoositee asii geesse. Isa sadaffaa garuu caaltee hagamta yaasa. Harka keessatti qabadhaa gaaffiin barana sitti deddeebi'e gara dhumaa harka jallatee sirraa gajeessa. Raajaa barana mandiyaa harka keessa raasaatii boorsi koo harka jallata jedha. Boorsi koo harka jallata. Yeroo baay'ee waraanni labsamaa jira akka addunyaatti akka Itoophiyaa qofatti miti waan ta'eef nan haasa'u. Waraanni labsamaa jira. Yeroo gareen lolaa tokko humna caaleedhu as deebi'aniitu yeroonii foorsi humna ta'e dudduubaan jira jedhu. Qaama lama wal lola yoo ta'e fakkada goota. Anaaf fakkadaan wal booksaa jira yoo ta'e yoon dhaqi cim godhe gaafa kufsu as galagalee na loluurra achi galagaleetu humni ta'e dudduuba namichatti ganaa jira jedhu. Garga kee qabi harka kee natti qabi. Qorumsa baranaa irra aanteetu waa'ee kee waa jechuu jalqaba.